Miira keessaa bahi Muzammil obsi Rooza. Yeroo inni nannamtichi maallaqa naa idaa je'ee sani meeqa barbaadee jettee maan gaafate yaa obboleetti afaanuma nagaate yoo afaan tola yaa boo waa hunda hin Fagos himbaanwan meeqa barbaadde jettee maan gaafate yaa lubbuuti yam meerbuma suume sodaa dhugaa bitana naati meeqa barbaadaa meeqa naa idaa jettee maan gaafate meeqa barbaadde jaa maaki dimeetiin du'a kana jee gasbote imaan maaki dimeetiin gasbote imaan malee akkamitti meeqa barbaaddaa jaan gasbote biiftuu faan gaafatanii maan himin biiftuu faan gaafatanii maan himin gasbote kana barbaadaa maan dhaggeeffadha amma akka ijoolleettiin iyyinaatiti dhaggeeffadha amma Rozaan balleessitee jirta badii kan kee fudhadhu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo amma Muzammil qaalicha irratti dawwaliitati jechuudha. Bikka ammumaa uumma nama biraa bikka biraa goonaa fi karaa makka haa deemtu kalaas takkii karaa bakka biraa haa deemtu qarshii ida'uu barbaachisaa jechuudha. Amma qarshii 5,000 fudhate 5,000 saniin hin geessu akkamiin hin geessu moo ni geessa manni gaafattee. Waa'ee geessutii fi waa'ee agartee namichumaan agarree iyyuu isiniin jedha bilook na godhe obboleessillee agartee akkana jedhaa miidhattee achi deebisanaan jedhee naan jedhe. Walaarratti isin bilooka akkamii wal godhuu dandeessan? Walaarratti mallaqa kiyyaani wayisi kadhataa jira dhaqeen lubbuu tiyya gurguree nama harkaa fuudhee naan jedhe yaaddu. Okey egaa gurgurte 5,000 sitti kennine geessi gaafa jedhuun afaan waliin banne. Gizee kana ani ta'aa rakmaarree naan jedhe arabiin haadhatee akkas godhi maal naan jennaan hin arrabse anillee. Sirriin goone amma nama miidhu. Maayik asirratti yaada fennatti godha. Mee obsaa mee mandinoo sa Muzayyin ati sirriin goone miixiyyoo sawwaa harka jirtu. Buumaan teessa kun mee obsaa mee ni kun hin beeku jiraachuu kan kee dhaggeeffadhu. Muzayyin keenyaatis dhaggeeffadhu maaltu jira beekta amma qaalicha obboleessas ta'u firas ta'u barbaaditi qaalicha akkas dubbisu godhi miixiyyoon dur harka mucaa harka jirti osoo qaalichi nutti iyyeewu ishii haya jennee dubbisu qabna suutee inni jarjaruu hin qabne jechuudha nama lubbuun namaa harka jirtu irratti osuma nu arrabsee jiraateewu suuta dubbachuu qabna malee hanga bulookii wajjin. Nama mallee narrabsine ani narrabsine amma bilbiliif Muzayyin keenya bilbila bilooki jira ina kun yoo barbaaddan ay keessa taa'e usmee sii kennaatti bilbili namichi. Usmee bilbiliif ateeyye. Bilbila isaa sii kennaatti bilbili usmee. Bifa balleessitan hanguma. Sirkii na erge Muzammil. Olaayyeef keessan si yeroo. Muzammil taargaan makiina isaa ni beektaa miti ati. Taargaa isaa maaliif beekaan isa beeku? Maa waliin dalayna hin jenne obboleessa kiyya. Taargaan viidiyoo waraabamee gaffuramee jira. Aboo Oromoon akka fayyaa hin qabne wallaahi. Akkamiin nama 13 irratti taargaa makiinaa irra qabda? Feesbuuk irra ni jira. Bara bakka akkanami lookeeshinii waa hedduu balleessitan bara amma lookeeshinii bikka biraatii erga jee hayyee okay taniit achi irraa deebitanii bakka dhiifaman oobsii dogongorreetiin ilaallaa jettanii as deebitaniituma waa sirreessudha lookeeshinii badeeme kabraa namni Oromoo hedduutu jira bara bikka jijjiiruudha dhumatti malee Maayikii dhiifama Muzammiltu nutti taphataa jira haadhoo teenya bulook na godhe jechuun laal mushaawarri fedhe akka wajjin dalagatan abadan bulook nama hin godhu maayikii bakka tana gadi qaba ilaala. Nama bulook harkatti ilmoo nama qabanii. Hin ta'u lubbuu biyyoota kana namni itti gaafatamu isuma. Muzayyin itti dawwalimee Muzammil itti dawwalimee. Waan siingalintu jira seera mushaawaraa irratti. Ati riyaa keessa jiraattee karjiin jira jetteetiniin osoo karjiin jirtu riyaa jira jetteetiniin nama finnaan mushaawarri bilookee miti nama sana achi buusee birrii ofii fudhatee tara. Ittifaaqa walu shartaa karu salaama. Micoon biishaa jira jettee yeroo lookeeshin ergi jedhanii raaniyaa irraa kiiloomeetira 200 irraa ergiti. Kan akkamitti bilookiin goone namichi? Ofii keenyaa balleessine akkasii miti. Laala miidiyaa yookaan na dhagaa jiraattu taate.
سلا تسجباي مالك أنا إداج هاي تولي مربى سيب إدانا أخلاق تلوك أبا تولي مزين أبو رب سودان لا أوكي سيب دبلات يا بيبي خيش ولين دلقنا نافتي أتمنى نجيس هجيسو مالك سيب لا هذا أدرا روزا موقع غير جديد تاسو قبل بر أمر كونيس ركو مزيني متبر أما تلوكيشن سري نرجني برا جروبا لوكيشن اجزاء تقو سالة مرة فقو هنديمو سالة مقرانا رفقو مالك أنا إداجي كركل ماكي لوكيشن سيري دان نماونو إتيار جلاليين أما ورا روزا ورا تكشو isin kun dubbata jirti maagi keenya maqaan kiyya sirriidha qarshiin kumni shan kayyamanii fuudhari nama keessa akkami bishaan nama fuudhaa ranii nama fiduu dadhabu. sa'aatii lafarraa fagoo miti Wanni isin galitti jira maaki. Micoon mana rabaa hojjetti lafa tana nutu re'ee keessatti tiisse jara na dubartiidha dhiisa. Raanii jechuun kiiloomeetira 200 obboleettiti. Mallaqa ammoo yaman irraa 5,000 nama fida jechuun nama kaameraan mana jiru lubbuu fi alaakee namni akkamitti birrii 5,000 xalabaa nama baasa. Xalabarra jabaataa baroonni sun. Wanni ati beekuu qabdu mallaqni kanaaf dabalan. Ufii kennaa kadhannee halkan guutuu taa'aa bullee hirriba wal kunnee itti ergineemi amma furmaanni wanni godhamuu qabu. Arabni fedheewu jaarsummaanii dhagaa nama lama taanee itti dawwalla dhiifama nu godhi akkanatti micoon dubartiidha dogongoraan lookeeshina sitti ergite makkaan nu geessi jennaan. Maallaqa walitti guurree daballee fi yoo guddate riyaaluma 2,000 makkaan nagayaan amma biishaa keessatti baasunu tokkoffaa qalata. Nama biishaa keessaa xalabaa baasanii biisha makeessa qalata. Ummanni kun jamaa sadii wal arguu danda'a. Muzammil. Miidiyaa duba kun agoo himu jirtaa kanan bishaan jiru isaan bishaan jiru gattanii nama hormitan isin. Way. Baraate osoo biisha Amma nama hormutti jirtani. osoo biisha jira. Roza fagoo jirti mikee ati roza gadi buusee mucaa waliin galtu. Osoo biishaa keessa jiraatte ijoolleen rakkattee maakiin faa nama dhabnaan nama biishaa keessaa fidan malee seera nama xalabaa baasutti nama bakka sanii baasan bakka san ittiin buusan arabni jamaa'aadhaan kan takka walitti dhufee micoota arga. Mataan isin hojjetu biyya biraa keessan achi fudhanii. Muzammil mee muzammil deebisaame dawwali mee qaalichatti. Wanni dawwali mee. Roza haadhota keenya geessi irraa gunne jirra galatoome sitti illee qabna dhiifama wajjin galatoome miyyoo bakka biraa haa geessanii galatooma dhiifama maachi. Ayyee. Nagaa maasilee rabbi. Isaan saboon ni seenii malee duraan nu sassi. Isaan fayidaa nagaa jira darabbi isin yaadii. Akkam ga'u maaliif jennaan afaan lama dubbattee raanii fi biishaadha. Hedduu mataan rukkubaa jiramee. Amma yeroo ijoolleen deemite furmaanni jiru. Maakilleen edda taa'aa bulte numarti aga sa'aa meeqaa yoo xiqqate isaa 10 ol gasti irratti numarti rirri fixe wallaahi. Furmaanni jiru arabdicha kadhannee nama lama taanee usmee waliin itti dawwalanaa dubbisa araba amansiisu yoo taate eega muzammilii wallole. Maallaqa walii guurree mucattii biishaa keessatti osoo namnu jiraate buusuun mamnu. Ummanni kunin arga bulan osoo walirra deeman walitti fidan jamaa'an jechuudha. Kanaaf achii fuunee yookaan makkaan yookaan riyaadiin riyaaluma 2,000 walii guurree mica'oo karaa nagayaatiin geessinaa jechuudha. Qaxxitaa. Kana furmaata godhaati ijoollee eega. Arabtichi bilbila kaafnaan furmaanni jiru mallaqa walii guurree yookaan makkaan yookaan riyaadiin yookaan karjiin ijoolleen Oromoo miliyeenaa jira. Sawwaaqa hedduu qabna. Nama akkasii ol galchaa malee mica'oo dubartii talafan beeyne akkamitti irratti amantanii mica'oo raaniyaa jirtu biishaa jira jettee dogongora kana ga'u hojjettee jechuudha. Kun ammas rakkoo hin qabu. Maallaqa bichaa walii guurree yookaan makkaan yookaan riyaadiin geessinaa kanarratti walii gala. Guyyaa dakii. Lookeeshina bikka jiru beekuu qaba sirriitti isin galee bikka magaalaa keessa jiraatan sirriitti beekuu qabdan. Aboo muzayyinitti bilbilimee usmee rabbis du'aa dutiti. Amen. Salah negara.
isaaniitu rakkoodha qaban. Hundi isaaniitu walaa muzayyini walaa rozaadha. Rakkoo guddaa qaban. በጣም ዱቢ ሁንደ sagaleen kan jiru shi Muhammad Shurbe olga jame Muhammad sagaleen kan jiru maaki Muhammad Shurbe olsi aljan jirafat. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam hundi keessan yaa bombaan laga jirra se eda beta online jiru karaa wayii deemaa turre uftun akkam taate amma maalirra jira akkam goonaa ma dirqamni nu qabnu maali wanni nurraa eegamu maali Nama barumsummaan nu jalaa badee warmichaan mushaawara bulooka na godhee miyyoo bakka fudhatan deebisaa jeejan muzammilti jira. Usme muzayyin yaama usme baalla. ila biyya kana keessatti Qoy ni dubbadha. Daqiiqaa takka waan jedhe namichi mallaqa narraa silkii narraa kaasitti ni jira beektaa? Isin maaliif mashaakila godhaa ooltanii mucattii ani haraamii harkaa dhaqee baasetti ammallee kalaama meeqa dubbattan ummata kijibaadha isin anaa fi muzammiltu wal faamaa naan jedhan ittiin achiin. Atitti bilbiltee jennaan moo? War qaalichinis haqa qaba guys. Qaalichi haqa qaba warabbal qaalichi sawwaaqni jechuu saame ijoollee keenya waan biyya kana ilaala tokko rakkoo nuti qabnu sawwaaqa tokko yoo ergine haasawan barbaannu yaama furmaa tokko waan biyya Maaki furmaa tokko irratti haasawa sa madraka haasawaati miti barkun. Dhagai maaki namichi isin ummata kijibaadhaa hin kijibdanii isin haraamidha moo haraamitti na kennitanii haraamii harkaa mucattii tana baasee kalaama meeqa kanatti haasoytanii naan jedhe anaa fi muzammiltu wal faama naan jedhe isiniin sirkii narra dhaamsa sii galee namichi akka qiyaamaa itti buute kanatti lola beektaa furmaanni jiru amma garteetni yoo kan Amala arabani beeta wanti kama soba njina soba maa itti araba isi warra nu jala hin bulle dhugaa yoo narkine soba ishuu dandeessan garuu qaalichi sawwaaqni jechuu mana raanqa isiin baatee mana yamanii qaalichi tokko bar miciyyoo bar fuudhee ture bar kaamsee fuudhee achi hunda dhaabbatee eegu ture saame guutuu isin garee. Maayikii Ozooriyaala kuma kudhan kennaniif illee naman qoca mushawarri. Akka eda akkasitti miyyoo eegee diin harkaa fuudhan. Soba maa ittiin harkitanii eda waan asirratti uumame miciyyoon bar kararraa. Shi muzammir galchi maaki amma muzammir galchi achirraa isa maaki muzammir galchi Walgalchi yaa. amma muzayyinuu bar makka jiraan muzayyin karaa jirtu irratti miciyyoo fiduu ni dandeessaa bar sawwaaqni bikkaa itti jirtu ni beekami waliin daleeyda waan ta'eef. maakiina amma waa'ee micattee fiduu maarreetii miti amma micattima namtichummaanuu agartee obboleessuma kanarraanuu nu wajjin haasayaadha amma wanni ani ka barbaadu amma isin micattii muzammiliin bira yookiin bakka biraatimi an namtichummaanuu micattima tanaayyuu agartee wal naqun namsiisaa namtichummaanuu deebi'ee na dubbisaadha.